dhaggeeffattoota maatii Firiituubii akkam jirtu nagaadha. Barumsa keenya kanaan duraa keessatti waa'ee macaafa qulqulluu kaafnee akka turre yaadattu. Har'as kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Kutaan lammaffaa kunis barumsuma sadarkaa kan itti fufu yeroo ta'u, macaafa qulqulluu kana kan barreessan akkamitti barreessan isa jedhuti har'a mo'achirraa kaafneeti kan ilaallu. Macaafni qulqulluun afoola sadarkaa afoolaaf sadarkaa barreeffamaa keessa akka darbe seenaa akkasii akka qabu yeroo darbe isinii kaaseen ture. Gara sadarkaa barreeffamaatti yeroo dhufe namoonni barreessan kun tokkoffaa namoota akkamii turanii yookiin immoo maal barreessanii isa jedhu yennaa laalle macaafa qulqulluu warri barreessan tokkoffaa warri kan isaan barreessan namoota kallattiidhaan ergaa waaqayyoo irraa dhaga'an turan. Warri barreessan kun namoota kallattiidhaan ergaa waaqayyoo irraa dhaga'an yookiin fudhatan turan. Fakkeenyaaf Museen, Izraan, Nahimiyaan, Isaayaas, Phaawulos, Phexros hedduu haasa'uu dandeenya. Isaan kun warra kallattiidhaan waaqayyoo irraa dhaga'an turan. Lammaffaan immoo namoota ergaa sana fudhatan irraa dhaga'uudhaan kan caafanis turaniiru. Namoota ergaa sana dhaga'an yookiin waaqayyoo irraa dhaga'anii kan barreessan turaniiru. Isa kanas macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 32 lakkoofsa 12 irratti arguu dandeessu. Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 22 sennaa dubbistan Xiraanos nami jedhamu ergaa Roomaa Phaawulos irraa dhaga'ee akka barreesse kutaan kun heeruu kaa'a. Inni sadaffaan ergaan kun erga caafamee booddee erga barreeffamee booddee namoonni sirreessan qajeelchan tooratti godhanis turaniiru. Egaa namoota garee sadii ilaallaa jiru. Warri tokkoffaan warra kallattiimaan dhaga'anii barreessuu danda'anidha. Warri lammaffaan immoo warra waaqayyoo irraa dhaga'an irraa fuudhanii barreessanidha. Warri innis garee sadaffaan namoonni sadaffaan eenyummaan namoota kanaa warra ta'anii waan barreeffame waan dhaga'amee lafa barreeffamaan lafa kaa'ame sana warra ediitii godhan yookiin immoo warra sirreessan qajeelchan turan jechuudha. Wantoota kana beekuun kan nu barbaachiseef macaafni qulqulluun sobaa dhugaa miti jedhanii kutaa tokko keessaa caqasa fuudhanii yeroo akkasii kun hin taane seenaan akkasii kan ajji waliin qabatu attamitti kun ta'e warri jedhan waan jiraniif caaffanni qulqullaa'aan yeroo barreeffame namoota idiitars ta'an akka qabu hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee ammas wanti nuyi dagachuu hin qabne gaheen hafuura qulqulluu ammam guddaa ammam ulfaataa akka ta'e ammam isa cimaa akka ta'e beekuun immoo barbaachisaadha. Kanaaf namoonni waaqa irraa dhaga'an isa barreessanii namoonni warra waaqa irraa dhaga'an irraa fudhatanii barreessan isa jiraatanii namoonni qajeelchan isa jiraatanii kun hundinuu ergaa hafuurri qulqulluun gara namootaatti erge soba gochuu yookiin immoo soba taasisuu hin danda'u. Sababni isaa warri barreessanis ta'e warri namarraa fuudhanii barreessanis warri sirreessanis hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii akka isaan kana hojjetan waan amannuufi jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun bara duriitii kaasee jaarraa tokkoffaa, jaarraa lammaffaa, sadaffaa irraa kaasee dhaloota Kiristoos booda keessumaayyuu kakuu haaraan kan inni caafamee qulqullaa'ee waldaa kiristaanaatiif kenname. Kakuu haaraan akkuma beeknu yookiin immoo akkuma yaadannu macaafa bara dhaloota Kiristoosiin fuuldura jaarraa sadaffaa keessa qulqullaa'ee gingilfamee dhiyaatedha. Kana gara boodaatti itti dhufna. Caaffanni qulqullaa'aan amma harka keenya keessa jiru kun bifa ammaaf qabiyyee amma jiru baay'ina amma jiruun qabatee erga dhiyaate booddee jaarraa 18ffaa keessa barri ifaa yookiin barri qaroominaan jedhamu erga dhufe booddee macaafni qulqulluu kun dubbii waaqayyoo ta'uusaa ija shakkiitiin ilaalamuu jalqabe. Dhugaa miti macaafni qulqulluun kan jedhu namoonni barreessan eenyudha? Akkamitti barreessanii? Yoom barreessanii? Eenyuuf barreessanii? Kaayyoo maaliitiif barreessan kan jedhu qorannoo bal'aan geggeeffamu yeroo jalqabe macaafni qulqulluun dhugaa ta'uusaa ija shakkiitiin ilaalamuun baay'ee guddataa dhufe jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni garee afuritti qoodamuu danda'an. Warri tokko macaafni qulqulluun dubbii waaqayyootu keessa jira malee inni sagalee waaqayyoo isa qulqulluu miti kan jedhan jiru. Waa'ee waaqayyoo dubbata malee kan jedhan. Warri tokko immoo sagalee waaqayyootu keessa jira garuu waa'ee waaqayyoo dubbata garuu immoo dubbii waaqayyoo miti. Kana irra deebiinis ni qulqulleessa. Warri tokkoffaan waa'ee waaqayyoo macaafota kan biraa caalaa dubbataa jiru. Macaafota kan biraa caalaa waa'ee waaqayyoo dubbataa jiru. Warri tokko immoo sagalee waaqayyootu keessa jira jedhu. Warri tokko immoo tasuma inni waa'ee waaqayyoo sin dubbatu caaffata qulqullaa'as miti. Namoota duuka mootota gooftaa Yesuus Kiristoos ta'antu waan isa jaallataniif yaada isaanii keessaa falaasama fuudhanii barreessan kan jedhanis jiru. Warri arfaffaan immoo warra dubbii waaqayyoo isa jiraataadha. Dhuguma caaffata qulqullaa'aadha. Inni dhugaa dubbii waaqayyoo waan ta'eef geggeessaa jireenya amantii kiristaanotaa ta'uu danda'a jedhanii warra amananidha. Egaa caaffanni qulqullaa'aan akka kanatti dhufe seenaa akkasii qabu kun sadarkaa barreeffamaatti yeroo dhufe
macaafni amma harka keenya keessa jiru macaafota 66 kan qabu kun macaafa kakuu moofaa 39 macaafa kakuu haaraa 27 kan qabu kun bifaaf qabiyyee amma qabu kana qabatee utuu nu bira hin ga'in seenaa gurguddaa dabarsee dhufe. Rakkina adda addaa keessa darbee dhufe. Rakkina keessaaf alaa hedduu dabarsee dhufe. Fakkeenyaaf bara kakuu moofaarraa kaanee na laalle macaafni kakuu moofaan akkuma beekamu macaafa seenaa Yihuudootaa wajjin guddaatti wal qabatudha. Kana yommuu jennu garuu ergaan dhalootaa keessa hin jiru dubbii Waaqayyoo miti jechuuf miti. Garuu immoo isaan gidduutti kan barreeffamaa ture isaan wajjin hedduu wal qabata. Karaa isaaniitti kan inni saba biyya lafaatiif darbe. Kanaaf macaafni qulqulluun yeroo qulqulleeffame, yeroo qajeelfame, yeroo madaalamee kun caaffata qulqullaa ta'uu danda'a jedhamee yeroo lafa kaa'amutti dhufe kakuu haaraan kakuu moofaan dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa sadaffaa keessa ta'uusaa seenaan lafa kaa'a. Isaan yommuu kana lafa kaa'an namoonni 70 isaa ol macaafa kanaan dura turan keessaa keessumaayyuu amma 430 dhaloota Kiristoosiin fuuldura lubichi Izraan macaafota kana walitti qabee kaa'e. Macaafota inni walitti qabee kaa'e kana jaarraa sadaffaa keessa beektonni kun dhufanii macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoo saaboo qabuudha jedhaniiti lafa kaa'anii jechuudha. Sagalee Waaqayyoo saaboo qabuudha jedhanii akka isaan lafa kaa'an wantoonni taasisan hedduun jiru. Bara dukkanaa yookiin bara 430 booddee amma dhaloota Kiristoositti caaffatoota adda addaa macaafota adda addaatu ba'aa ture. Aboo qabaachuu danda'a, aboo qabu jedhamee itti amanamee garee kan biraa biraatti kan itti amaname lakki immoo kan gareen itti amannes kan ture isaan keessaa qulqulleessanii isa kamtu aboo qaba, isa kamtu sirriidha jedhanii qulqulleessanii bara isa luba Izraatiin bara 430 keessaa walitti qabame. Jaarraa sadaffaa keessa immoo caaffata qulqullaa isaan kitaabota 39 qabu kana godhanii lafa kaa'anii jechuudha. Egaa sababoota garaagaraa jira akka isaan kana hojjetaniif kan taasise sababoota kanneen keessaa kan nuyi kaafne waan tokko qofaadha. Innis isa caaffatoota bara dukkanaa keessa barreeffaman gara aboo qabaachuutti dubbii Waaqayyoo godhanii fudhachuutti dhufan sana hambisuuf wantoota taasifamedha. Gara kakuu haaraatti immoo innaa dhufne kakuu haaraan dubbii Waaqayyoo isa dhugaa ta'uunsaa akkuma beekamu Kiristoos Yesuus gara biyya lafaa dhufe barsiisa inni barsiise hojii inni hojjete wanti inni godhe hundumtu caaffataan kan inni lafa kaa'ame erga inni gara abbaa isaatti ol ba'e waggaa 15 booddeedha. Kanaaf waggaa 15 kan inni daddarbaa ture afaan olaanee jechuudha. Afaaniif faanii jechuudha. Kalaqi barreeffamaa waan hin turreef utuu hin ta'in afaaniin daddarbuu kan inni danda'eef yeroon sun yeroo itti namoonni gara barreeffamaatti fiduuf yaalle afaan olaan daddabarsaa turanidha jechuudha. Egaa jaarraa tokkoffaa bara 48ffaa keessa yeroo gara barreeffamaatti dhufuu jalqabe inni kakuu haaraan inni macaafota 27 qabu jechuudha. Macaafonni kakuu haaraa keessatti 27 ta'anii akka qulqulleeffaman kun dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha yookiin immoo sagalee Waaqayyoo isa dhugaadha jedhanii waldaan kiristaanaa walgahii yeroo adda addaatti teesse walgahii yeroo adda addaa godhattee macaafa kana murteessuu dandeesseetti jechuudha baay'ina isaaf qabiyyeessa. Kanaaf sababoota kan ta'an keessaa inni guddaan jaarraa tokkoffaa jaarraa lammaffaa keessa geggeessitoota waldaa kiristaanaa warri ta'an keessumaayyuu jaarraa lammaffaa keessa geggeessitoota waldaa kiristaanaa warri ta'an caaffata ergamootaa yookiin bartoota harka isaanii keessatti qabatanii macaafa ofii isaanii caafanii waldaa kiristaanaa ittiin geggeessu turan bifa qabiyyee amma qabu kan wal ta'aa ta'e utuu qabaatiin duraa jechuudha. Yeroo sana keessa barumsi sobaa akka faca'u caaffanni sobaa akka faffaca'uuf sababa guddaa ta'ee ture kun qaawwa banee ture haalli kun. Kanarraa kan ka'e namni Marsiyoon jedhamu macaafa qulqulluu caaffata qulqullaa kan ofii isaatii qopheeffate kan kootii waan jedhu fala yaada ofii isaatiitiin hiika ofii isaatiitti kennee qopheeffate. Yeroo kana qopheeffate tokkoffaa kan inni jedhe keessaa jechuudha. Waaqayyo inni bara kakuu moofaa Waaqayyo isa nama dha'uudha. Waaqayyo isa araaran beekneedha. Waaqayyo isa jaalala hin qabneedha. Kanaafi waa'ee Waaqayyo isa bara kakuu moofaa kan dubbatu macaafni kun barbaachisaa miti. Macaafni kakuu moofaan kan jedhu Waaqayyo isa bara kakuu moofaa bara kakuu haaraa jechuudhaan adda baase. Lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos isa abdachiifame isa bara kakuu moofaatti abdachiifame masii miti. Inni Waaqayyo isa kakuu moofaatiin mormuudhaaf isa dhalateedha. Sababii inni isaan mormeef warra Yihuudootaa isa ajjeesanii seera Waaqayyo isa bara kakuu moofaarraa Waaqayyo isa bara kakuu moofaa sana waan inni mormeef kan jedhu kaase inni isa fooniin dhalates miti kan jedhu kaasee ture masiis miti inni kan jedhu kaasee ture. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo inni bara kakuu haaraa immoo isa jaalalaati isa araara qabeessaa kan jedhu kaase. Kana yeroo laallu Marsiyoon kan inni kana jedheef
Yesuus Kiristoos Waaqayyo kakuu haaraa mul'ise jedhe. Waaqayyo kakuu haaraa argisiise malee Waaqayyo kakuu moofaan argisiifne jedhe. Sababii barumsi sobaa kun caaffanni sobaa kun babal'ateef waldaan kiristiyaanaa bara 312 keessa yeroo namichi Konstantiin jedhamu biyya Roomaa irratti mootii ta'e birmadummaa argatee turte. Birmadummaa argatte kanaan bara 325 keessa walgahii addunyaalessaa yookiin immoo walgahii idil addunyaatti taasifamu tokko godhatte. Yeroo sana keessa caaffanni qulqullaa'aan isa kamiin ta'uu qaba? Barsiisi sobaa caaffanni sobaa faffaca'aa jiru kun akkamitti daangeffamuu danda'a? Akkamitti qulqullaa'ee bifa wal fakkaatuun caaffanni qulqullaa'aa waldoota kiristaanaa hundumaa qabamuu danda'a kan jedhu gara mareetti dhuftee jiru. Sadarkaa 4 keessa darbe walgahii iddoo adda addaatti baroota adda addaa geggeeffame 4tu jira. Isa seenaa dubbistanii arguu dandeessu. Garuu yeroo sana keessa ulaagaalee akkamiitiin yookiin immoo kiraateriyaa akkamii kaa'attee waldaan kiristaanaa caaffata qulqullaa'aa kana gingilchuu qindeessuu dandeesse isa jedhu isinii kaasa. Tokkoffaa caaffatichi aaboo waaqayyoo qabaa yookiin immoo caaffatichi dhuga baatota ijaatiin barreeffame. Ergamoota warra jalqabaatiin barreeffame kan jedhuti kaastee jechuudha. Ergamoota warra jalqabaatiin barreeffame moo barreeffamne isa jedhuti ilaalan ulaagaalee jalqabaa jechuudha. Ulaagaaleen jalqabaa immoo inni lammaffaan immoo caaffati kun waldaa kiristaanaa warra jalqabaa jira biratti fayyadamaa turameera. Waldaan kiristaanaa yeroo waaqeffannaa dubbifataa itti fayyadamaa turaniiru moo hin turre kan jedhu kaasan. Inni sadaffaaf inni dhumaan caaffatichi ofii isaatiin hin mormu. Caaffatoota kan biraa macaafota kan biraatiin wal deeggaramoo wal hin deeggaru kan jedhu ulaagaalee kana kaa'atanii caaffata qulqullaa'aa isa bara kakuu haaraa kana lafa kaa'uu danda'anii jechuudha. Wanti hubachuu qabnu baay'ee humna guddaaf yeroo guddaaf haala rakkisaa keessa darbee kan qulqullaa'ee caaffata qulqullaa'aa amma qabiyyeef baay'ina amma qabuun kan akka keenya qaqqabe kan akka caaffata kakuu haaraa hin jiru jechuudha. Kana yommuu jennu caaffanni kakuu moofaan dubbii waaqayyoo miti ergaa hin qabu jechuuf miti. Garuu inni saba tokkoof biyya tokko keessatti murtaa'ee qulqullaa'ee darbe. Inni kun saboota adda addaa biyyoota adda addaa keessatti ergaa adda addaa waan qabatee dhufeef namoonni yeroo sana keessa turan waan kana qulqulleessuudhaaf walgahii iddoo adda addaati biyyoota adda addaati waldaa kiristaanaa iddoo adda addaa jiran walitti waamuun dirqama ture jechuudha. Egaa dubbii waaqayyoo inni kakuu moofaa keessa jiru macaafonni 39 akka isaan fudhatamaniif sababa kan ta'e waldaa kiristaanaa biratti akka inni fudhatamuuf sababa kan ta'e inni guddaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya caaffatoota sana tuqee itti fayyadamaa waan tureef dubbichi dubbii dhugaadhaa jenna. Ergaa dhalootaatiin inni lammaffaan bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhuguma kitaabota kakuu moofaa keessatti qulqulleeffamanii gingilfamanii baay'inniif qabiyyeen isaanii murtaa'ee lafa kaa'ame sana itti fayyadamaa waan turaniif dhugaadha jenna. Egaa macaafni inni kakuu moofaa dhugaa ta'uunsaa waldaa kiristaanaa amma jirtu biratti amansiisaadha, fudhatamaadha, qajeelfama jireenyaati, dubbii waaqayyoo isa dhugaadha jennee amannaa jechuudha. Kakuu haaraan inni amma harka keenya keessa jiru immoo dubbii waaqayyoo isa dhugaadha. Akkuma isa kakuu moofaa sanaa sagalee waaqayyoo isa jiraataa geggeeffamaa amantii kiristaanotaaf isa ta'uudha jennee lafa keenyaa jechuudha. Egaa caaffanni qulqullaa'aan akka kanatti harka keenya qaqqabee seenaa rakkisaa hedduu keessa darbeera hubadhaa. Alaa rakkinni irratti hin ka'a keessaas akkuma nama isinitti hime barsiisonni sobduu ka'anii macaafota qulqulluu kan ofii isaanii qopheeffatanii even baay'ina lakkoofsa macaafotaa itti dabalanii akkuma kana immoo qabiyyee fi ergaasaa jijjiiranii kan itti fayyadamaa turaniiru har'as tarii jiraachuu danda'u. Dubbii dhugaan nuyi beekuu qabnu garuu macaafni qulqulluun inni 66 yookiin immoo kakuu moofaatti 39 fi kakuu haaraa 27 harka keenya keessa jiru kun qabiyyeef baay'ina amma qabu kanaan akka inni darbee dhufee sagalee waaqayyoo isa jiraataa jedhamee akka nama namu kan taasise inni tokkoffaaf inni jalqabaa sagalichi ofii isaatiin waan hin mormineef lammaffaa dubbii waaqayyoo isa dhugaa ta'uusaa dhuga baatota ijaatiin itti amanamee waan fudhatameef sadaffaa immoo ergaa wal fakkaataa waan qabuuf walii isaaniitiin waan hin mormineef ta'uusaatu beekamuu qabaa jechuudha. Egaa ragaa keessaaf ragaa alaa fudhachuu dandeenya macaafni qulqulluu dhugaa ta'uusaatii fi ragaan alaa akkuma isinitti hime namoonni macaafa qulqulluu kana ilaalan yookiin immoo macaafa qulqulluu kana yeroo harka keenya keessatti ilaallu seenaa inni keessa darbe seenaa inni qabatamaatti keessa darbe dhugaa ta'uusaaf ragaa cimaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni 40 isaa ol ta'an
waggaa 1,000 isaa ol keessatti waan wal fakkaatu barreessuu kan danda'aniif, ergaa wal hin faallessine barreessuu kan danda'aniif, dhalootaaf dabarsuu kan danda'aniif sababii dhugaadhumaaf dhugaatti hafuurri qulqulluun isaan gargaareef qofaadha. Malee macaafni akka kanatti barreeffamee waggoota dheeraa amma kana keessatti namoota baay'ina amma kana qabaniif baroota adda addaa keessa jiraataniin barreeffamee ergaa wal fakkaatu qabaate hin jiru, hin jiraatus. Egaa macaafni qulqulluun akka ittiin dabalamnetti, akka hin irraa hin hirrifamnetti kan inni lafa kaa'ameef kanaaf. Egaa macaafni qulqulluun inni nuyi amma harka keenya keessatti qabannu ragaa hafuuraa inni qabu dhugaadhumaaf taanaan taatee dhugaatti ta'e, taatee dhugaatti ta'aa jiru, taatee dhugaatti ta'uuf jiru lafa kaa'a. Kun ragaa hafuuraati. Eenyu mormuu kan hin dandeenye, eenyu kun sirrii miti jechuu kan hin dandeenye kana lafa kaa'aa jechuudha. Inni lammaffaan macaafichumti humna hojjetu, dubbichumti humna hojjetu of keessaa akka qabu sagalee Waaqayyoo dhugaa nuu ba'a. Namoonni ofirratti yeroo arginu qabatamaatti yeroo laallus jira jechuudha. Inni sadaffaan loogii tokko malee saba hundumaaf ergaa wal fakkaataa qaba. Beekaaf wallaalaa, adiif gurraachi, sooressa hiyyeessa utuu hin jedhin ergaa wal fakkaatu qabaa jechuudha. Egaa caafanni qulqullaan humna hojjetu of keessaa qabu kun akkuma kana ergaa wal hin mormine, ergaa wal hin faallessine qabaatee taatee dhuguma ta'e, taatee dhuguma ta'aa jiruuf taatee dhuguma ta'uuf jiru inni lafa kaa'e kun akkuma kana immoo loogii tokko malee saba hundumaaf ergaa wal fakkaatu qabu kun kaayyoo mataa isaatii qaba. Yaadatti yoo ta'e barumsa keenya isa jalqabaa isa tokkoffaa irratti waa'ee kaayyoo barsiisa keenyaa lafa keenyee turre. Macaafni qulqulluun ergama ofii isaatii qaba. Yooma nuyi rakkanne, yooma nuyi boonuuf hin hiikamne hedduu qabaanne illee macaafichi ergama mataa isaatiif adeema kaayyoo ofii isaatii qabaa kan jedhu kaafnee turre. Egaa kaayyoon isaa maali? Kaayyoon macaafa qulqulluu kun barreeffameef maali? Waaqayyo kan inni gara biyya lafa kanaatti ergeef maali kan jedhu na laalle ergaa Phaawulos Xiimotewosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 baasaarra innaa dubbistan arguu dandeessu. Barsiisuutti hin barsiisan, barsiisuudha kaayyoon macaafa qulqulluu. Balleessaa hubachiisuudha, qajeelummaatti leenjisuudha. Namni Waaqayyoo tokko waa gochuuf akka danda'uuf ga'umsa kennuudha. Hojii gaarii hundumaaf nama qopheessuudha. Hubadhaa macaafni qulqulluun kana yeroo kennu namoota addaan qoodee miti. Namoota bifaan sadarkaa jireenyaatiin sadarkaa beekumsaatiin addaan qoodee kennu. Namni hundumtu kaayyoo macaafa qulqulluu kana keessa galee barsiifamee, balleessaa hubachiifamee, qajeelummaatti leenjifamee nama Waaqayyoo ta'ee hojii gaarii hundumaa hojjechuudhaaf qophaa'aa akka ta'uuf kan kennamedha jechuudha. Galmi macaafa qulqulluu kun barreeffameef maa inni? Galmi macaafni qulqulluu kun barreeffame maa inni? Macaafni qulqulluun maaliif barreeffame? Maal arguu barbaadaa isa jedhu sila barumsa keenya isaa tokkoffaa irratti kaafnee turre Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 amma 31tti na laaltan akkas jedha. Nan dubbisa kutaa sana. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesuus Kiristoosichi ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amantaniif amanachuu keessanis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafaman jedha. Wanti Waaqayyo hojjete, wanti Yesuus Kiristoos gooftaan keenya hojjete amma macaafa kana keessatti barreeffame qofa miti. Hubadhaa. Seera uumamaa kan barreesse, seera ba'uu kan barreesse, seera keessa deebii, seera lakkoofsaa, seera leewwotaa jennee wanta macaafa kana keessa jiru kan barreessan, warri mootota barreessan, warri seenaa baraa barreessan, warri macaafa raajotaa warri barreessan, waan taate ta'e hundumaa tokko lamaan lakkaa'anii lafa kaa'an miti. Wangeelonnis akkasuma ergaawwanis taate ta'e hundumaa miti kan isaan barreessan. Garuu taateewwan macaafa qulqulluu keessatti barreeffaman kun nuyi ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos masiihicha isa ergame ta'uusaa amanne. Amanannaa keenya kanaanis jireenya bara baraa akka qabaannuuf warra caafaman waa'ee Waaqayyoo kallattiidhaan nuuf ibsuuf, kallattiidhaan nu hubachiisuuf kan caafaman malee taateewwan ta'an hundumaa tokko lamaan lafa kaa'amee kan barreeffame miti. Wanti Waaqayyo hojjete barreeffamee dhumu, wanti Yesuus Kiristoos hojjete barreeffamee dhumu, dubbatamee dhumu. Garuu warroonni barreeffaman, warroonni qulqullaa'anii qindeeffamanii baay'inniif qabiyyeen isaanii murtaa'ee harka keenya keessa galan kun nuyi caafaticha amanuudhaan jireenya bara baraa akka qabaannuuf caafamanii jechuudha. Egaa aaboon macaafni qulqulluun akka itti caafame kun akkuma duraan kaafne waa'ee Waaqayyoof hojii isaa nutti hima, waa'ee uumama dhala namaa hima, waa'ee kufaatiif fayyina dhala namaa hima, waa'ee jireenya bara baraa hima,
waa'ee duudha yookiin amala namni tokko kiristiyaana erga ta'e qabaachuu qabus hin barsiisaa jechuudha. Egaa barumsi keenya inni kutaa lammaffaa macaafni qulqulluun kaayyoo maaliitiif barreeffame? Warri barreessan kun maal dhaga'anii barreessanii? Macaafni qulqulluun seenaa akkamii keessa darbe? Isa jedhu kan ibsu yoo ta'u, kutaan sadaffaan barumsa kanaa aboon sagalee waaqayyoo kun qabu, caaffanni qulqullaa'aa kun qabu waldaa kiristiyaanaa keessatti ammami maal fakkaata isa jedhu kutaa sadaffaa keessatti ilaallaa jechuudha. Har'a kutaa lammaffaa barumsa kanaa asuma irratti yeroon goolabu amma kutaa sadaffaatiin deebinee wal agarrutti ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Filadamani sina buralaki ulu agabu an kanamatat imadalu laki ogumake la gabayesa na jesise argera firomnike Sorata damen jirmarana tarkata meluki maleni umnaingodadu unde koduri sinirafadu situmirkane se tora sorata Marahanya targeta